بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كوني برنوتك إن كتابة تجويدا كتا إساء لما فا إيه كتاب البرهان في تجويد القرآن جدرة مقدمة درستو بريتشه بدأ سرتي مقدمة كوني درستو بافة إسا جدا اعلم بيكي جد أن لكل فن شوف قصة برنوتا هندافو مبادئ 10 وكرنن جلقبت وكرنن تجرتي أن لكل فن برنوتا فني بيكم سهنداتيفو قصة برنوتا هندافو مبادئ 10 جنان جرا جلقبا وكرن بيكو كان قامن تجرا وإليك كنو فردو مبادئ فن التجويد jalqaba barnoota tajwiidaa waan silaa barnoota tajwiidaa jalqabatti wa ilayka kunoo fudhadhu hoodho fudhu ilaa fudhadhu akkasiin jechuuti. Mabaadi'a waan ittiin jalqaban fanna tajwiidi. Fanni gosa barnoota tajwiidaa kana jalqaba isaa waan ittiin jalqabuu qabnu waan dura beekuu qabnu kunoo fudhadhu jedhe. Akka waan harkatti sii kennan. Wa ilayka jechuun ilaa fudhadhu hoodho fudhadhu jechuudha. Mabaadi'a jalqabbii fanna tajwiid gosa barnoota tajwiidaa fudhadhu jedhe. Tajwiidatti achi seenuun duratti waa 10 beekuun dirqama. Osoo tajwiida hin seenneen duratti waa 10 irraa laallee xiqqeessinee gabaabsanii. Taariifuhu jalqaba irratti ibsa tajwiidaati. At-tajwiidu tajwiida jechuuni lugatan akka seer luga afaan arabiffaatti at-tahsiin tolchuudha. Wama tokko bareechuudhaan tajwiida jedhama. Dubartiin nyaata yoo bareechises maal yoo bareechises namnis yoo qonna bareechee kitaaba bareechee qaraatii bareechee hojiis yoo bareeche tajwiida jedhama. Jawwada jedhama. Waa tolche jechuudha. Egalee yuqaalu ni jedhama. Haadha shay'u wanni kun jayyidun bareedaadha jedhama. Nyaanni kun bareedaadha. Qalamiin bareedaa. Kitaabni bareedaa. Hojiin bareedaadha jedhama. Ay hasanun bareedaa. وجورت الشيء وان تكون تجويد قد جتوني أي حسنته إسنين بريج جتون واصطلاحا أكمو تجويد جتون أكسير تجويدات إخراج باسو كل حرف شوف حرف في تباسو من مخرجه بوتاسين الرابات مع إيطاعه إساكن لا وجه مخرج سنيف قبي سنيف حرفي سنيف كنو راوج حقه وان إني حق قلت ومستحقه أكسما وان إساف حقته اللي وان إني أوفيساتي حق قلته في وان إساف حقته اللي جتشو توقف جنيدين وحق الحرف حقني حرفي كان إني حق قلته واني حرفين تكو قبين تكو فكينياف قبين تكون ديب دمي أفريكون وان إني حق قلته يروهن هنجد ديفني وهي صفاته الذاتية صفة إساء ذاتية صفة ذاتا جتون صفة ذات قبيسنان يرو تقو غرغرين بان اللازمة لو يرمهن دك اللزميتا أو قبيسن كالجهري أكا جهري برنغا هندرة جهري مالكتي صفة جهري والشدة صفة شدة والاستعلاء صفة استعلاء والاستفال فكينيا جهري جتون يرو قرانو أفوري كينيا يافني سغلي بافني جتون والشدة أكسما هم نتقوني جبينيان والاستفاء استعلاء قبين أعمى كين يوليد أن بهو والاستفال قبين كين أعمى قدير رابهو والغنة سقلي لابتو فنيان كيسابه وغيرها وان كان ملجر يجو صفك جهري رخاوة استفالة استعلاء إطباق أجركني صفة لازمة فإنها صفتكني لازمة لزمت ديرون دو لذات الحرف قبيل مثلا لزمت لا تنفك عنه قبيل سنة رايروتك غرغرين بات فإن انفكت يو غرغربات عنه إسرا ولو بعضها وادك شو مغرير مسيتين أسو قبيل تقرى غرغرباتي كان لحنا دغونغرتها أجتشو هنقوم كان بربنا تجوين نجتشو مالي
fanni gosa barnoota tokko barachuun duratti waa meeqa beekuun dirqama jenne waa 10 beekuun dirqama jenne. Tokko baran tokko waan adda baranne keessa cuunfaansa. Inni lammaffaan tajwiida jechuun akka seera logaa afaan arabaatti maali waan tokko bareechuu tolchu. Akka seera tajwiidaatti immoo hoo qubee tokko makraja isaarraa baasuu egalee makraja isaarraa haqa isaa kennanii haqni qubeedhaa maali? Sifa yeroo hunda irraa gargar hin baane haqni qubeedhaa akka jaarii shiddaa isti'alaa jechuudha. هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.